Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessan baga jiraattan. Har'a wanni qabnee isinii dhufne waa'ee qaama saalaa dhiiraati. Dhibee qaama saalaa dhiiraa akkamitti irra baati, dhukkuboota meeqa akka irra bahu qabannee isinii dhufne. Kanaafuu dhukkuboonni qaama saalaa dhiiraa akka armaan gadii kanatti isinii dhiyeessinaa. Dhukkuboonni kun bakka meeqa qooduu ganaadha. Hedduudha kanarraa waa xiqqoo hanga 10 wayii takka isinii qabannee isinii dhufne. Inni tokkoffaan meeshaan dhiiraa kun ni laafa. Meeshaan dhiiraa kun ni laafa jechuudha. Akkana jechuun meeshaan dhiiraa kun laafina hedduu qaba. Inni lammaffaa fedhiin malattis kan dhaabbatutu jira. Meeshaan dhiiraa kun kunis fayyaa dhabuurraa maalirraa yoo jenne qabbanarraa. Inni sadaffaa kan boqoquu jira. Meeshummaan dhiiraa kunis maalirraa yoo jenne qilleensarraa. Inni afuraffaa ka'ii ta'us ni jira. Meeshaan dhiiraa kun ittituun gosa hedduu qabdi. Oowwarraayee fi qabbanarraayis. Inni shanaffaa kan qabbanaa sun, inni ja'affaa kan oowwaa sun akka armaan gadii kanatti isinii dhiyaata. Takkaffaan mataa isaa kanaatu madaawa. Meeshaan dhiiraa kana mataan kun ni madaawa. Ofiraan tun karraa baatu kan jira mire madaarraa. Akkana jechuun ammas cidhaanis kan madaa'utu jira. Madaatutti dhufa cidhaan namaa kana. Inni torbaffaa finniisa tokkotu keessa cidhaan namaa kana keessatti. Wanni kun maalirraa yoo jenne finniisni kun kan cidhaan namaa kana keessa bahu kun maalirraa yoo jenne dubartii qulqulluu hin qabne fa'aa wajjin yoo wal qunnamtii godhe inni kun keessa baha. Finniisni kun yookaan dhiitti akka finniisaa kun keessa baati jechuudha cidhaan namaa kana keessatti. Dubartii qulqullina hin qabne yoo jenne yookaan administreeshinii kan itti jiru fa'aa wajjin yoo wal qunnamtii godhe wanni waan akkanaa kan ittiin sitti dhufte finnisni illee keessa bahaa jechuudha. Kanaaf takkaa'uu intadhooyiturraa jennaanii xuraawaa qaama keetii keessarraas itti haamtuun itti dhufti jechuudha. Inni saddeetaffaan madaan tun akka gaariitti itti jabaatu jira. Meeshaan namaa kun ni madaawa. Madaa hamtuu takka madaawa. Akka gaariitti itti jabaatanii dhukkubdiisee jechuudha madaan tun. Inni sadaffaa meeshaan dhiiraa kun kan dhadhoohuutu jira. Meeshaan dhiiraa kun ni dhadhooha. Akka malee dhadhooha. Inni kurnaffaa kan dhaabbatuu jira. Meeshaan zakarri namaa kun fedhiidhaan malatti. Kun zakaraan meeshaan kun gosa hedduurraa itti dhufu. Dhukkubni meeshaa dhiiraa kun meeshuma dhiiraa kana qofaa beekaa. Dhukkubni meeshaa dhiiraa kun akkanuma dhaabbatu jira. Dhukkubni kun gosa hedduurraa itti dhufu. Waa hedduurraa itti dhufu. Sanis fuula dura qabannee isin itti dhufna. Fincaanfaa fi qabuurraas itti ni dhufa. Kormammoo yookaan buroonis itti ni baati. Meeshaa dhiiraa kanarratti jechuudha. Kan jallatu jira. Meeshaan dhiiraa kun ni jallata. Kan jallatus ni jira jechuudha. Meeshaan dhiiraa kun kan nyaatus ni jira. Nama nyaataa namni fooqa. Osoo kan cirrachaa san hin tahin akkanumatti kan nyaatu jira. Ujummoon fincaaniitis kan cufamu jira. Kana jechuun tuubboon isaa kanaatu cufama. Keessi meeshaa kun ni cufama. Fincaan isaa iddoo alatti hin bahu. Itti dhorkamaa dhibee adda addaa itti fidaa beekaa waan kana. Kanaafuu akkaataa tartiiba isaatiin waa hedduu jira. Kana beekaa gosoota hanga kana isinirraa qabne dhufu. Kun ammoo dhukkuba meeshaa dhiiraa yookaan zakaraa qofaati. Kan cidhaan dhiita'uu, cidhaan guddatuu, cidhaan xiqqaatuu, qilleensi cidhaanii keessa ol deddeebi'uu, gad deddeebi'uu osoo kan hin tahin. Kun kanuma meeshaa dhiiraa kana qofa. Kanaafuu kanaa wajjin wal qabatee kan laafina wal qunnamtii saalaa qabu akkam fa'aadha. Kanaas akkaataa tartiibaatiin isin dhiyeessina.